Ishii akkam jirtu nagaadha. Kun leenjii barnoota muuziqaa afaan Oromootiin kan isiniif qopheessuu barbaadedha. YouTube koo Nagaatube jedhu irratti argachuu dandeessu. Subscribe gochuudhaan hordofuu dandeessu. Barnoota muuziqaa namoota sadarkaa jalqabaa irra jiraniif akkasuma muuziqaatti seenanii maybe wantoonni tokko tokko complain kan itti ta'anii fi amman danda'e amman hubadhe irraa muuziqaa amma tokko isiniif qooduun barbaadeetanii muuziqaan an kanan amma jalqaba kanaaf isinitti agarsiisu jalqabuma irraa kaasee qulfiin yookaan kiin kuni garaagarummaa isaan qaban irraa kaaseen isinitti agarsiisaa deemaa jechuudha. Walumaa gala keyboardiin normaaliin isaa oktaabii 5 qaba, 7 kan qabu jira, oktaabii 4-3 kan qabu jira. Gosa adda addaatu jira jechuudha. Oktaabii jechuun immoo maal jechuudha jennee gaafa laallu qulfiin kun walumaa gala 12 kan inni jiru asirra. 12 jira. As keessaa fakkeenyaa fi gurraachas ta'e isa adiis akka argaa jirtan kan hundumaa dabalatee jechuudha. Asirraa kan yoo lakkoofne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 qaba. 12 kun walitti maal jedhamu? Oktaabii tokko jedhamu. Isuma kanatu jalqabaa amma godaatti irra deddeebi'aa jechuudha. Asiis 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 asiisis tokko jennee gaafa lakkoofnu gosuma tokko qaba jechuudha. Akkas jechuun isuma kanatu irra deddeebi'aa furdaa fi qalloo ta'a malee jechuudha. Asii inni kunii fi inni kun tokkodha. 13ffaa irratti ni deebi'ee dhufu sagaleen isaanii tokkumadha. Garuu oktaabii furdaa fi oktaabii qallaa jedhama. Oktaabiin kunii bitaarraa gara mirgaatti akkas gaafa gada deemu qallachaa deema. Mirgaarraa gara bitaatti gaafachees deebi'u immoo furdachaa dhufa jechuudha sagaleen. Yoomiyyuu muuziqaa keessatti yookaan keyboardii keessatti kii kana irratti qallaadhaa gara furdaatti akkas mirgaa gara bitaatti maal ta'a jechuudha furdachaa dhufa. Bitaadhaa gara mirgaatti immoo qallachaa deema jechuudha. Kana yeroo taanutti bifa diippilii ta'een qabadhee isiniin dhiyaadha. Follow gochaa, share gochaa, subscribe gochaa akkasiin eegdan abdiin qaba. Guddaa galatooma. Thank you.